Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jira jirtu kabajamtoota hordoftoota. Nageenya Rabbii bakka jirtan maratti isin bira haa guutu jechaa har'aas viidiyoo ajaa'ibaatiin isinii qabadhee dhufe jechuudha. Viidiyoon tun akkuma asirratti agartan waa'ee appilikeeshina moobaayiliitii wal qabata. Appilikeeshina kun maaliif nu fayyada? Eessaa arganna? Akkamitti itti fayyadamnaa? Kaja'u immoo bal'inaan takka takkatti isin garsiisa jechuudha kabajamtoota hordoftoota. Kanaaf viidiyoo tana irraa fayyadamtanii nu biraan fagaatinaa hamma dhumaatti hordofaa kan isin jiru ana qopheessaa viidiyoo tanaa ta'e Farhaan Muhammadii nu wajjin tura. Egaa kabajamtoota akkuma baratame jechuudha wanni isin gaafannu yoo jiraate haaree taanaan chaanala kana makamaatii viidiyoowwan barbaachisoo akkanaa kanas irraa fayyadamaa isin jenna. Akkasuma immoo viidiyoo tanaaf laayikii kannaadha. Yaadaaf gaaffii qabaannaan immoo karaa koomentiitiin qotaa isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Ergaa hamma inni viidiyoo teenyatti yeroo seennu jechuudha. Appilikeeshina kun akkuma isin jedhe jechuudha. Baay'ee appilikeeshina barbaachisaadha. Yeroo ammaa tana fa'aa keessatti jechuudha. Bilbila keenya haala salphaa ta'een fayyadamuudhaaf jechuudha. Kanaaf appilikeeshina kana akkaataa isaa kanatti buufatan yoon isin himu appilikeeshina kana pileestoorii irraa hin argattan kabajamtoota hordoftoota. Bakki isin irraa argachuu dandeessan chaanala telegiraamaa liinkii isaa diskiripshinii irraa isin kaaya. Liinkii isaa gizee tuutan kallattiidhaan gara chaanala sanii isin geessa. Appilikeeshina kana taap jechuudhaan sarchi gootanii yoo feetan keessa deemtanii argachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf erga akkasitti buufatan booda akkaataa itti fayyadama isaa haa ilaallu. Achi boodaan faayidaa isaa isin garsiisa jechuudha. Erga keessa seenne booda isa kana haa bannu. Akkuma agartan gaa asirratti get started jaa ni tuqna jechuudha. Achi booda akkuma asirratti argitan jechuudha. Tap is now temporarily listening for double and triple taps. Kanaaf gaa hordoftoota keenya ni mirkaneessinaaf jechuudha. Akka moobaayiliin teenya seensara kana qabdu mirkaneessuudhaaf gaa akkuma iskiriina kana keessatti agartan jechuudha. Moobaayilii teessan gama duubaa taraa 2 yookiin taraa 3 tuqaa jira. Kanaaf tuqnee haa ilaallu. Akkuma agartan asitti next jaa jechuudha. Next jennaan dalaguu isaati jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota akkuma asirratti agartan gesture recognized jaa. Kanaaf next jennaan jechuudha. Achi booda next jennaani. Achi booda finish jennaan jechuudha. Achi booda enable gesture kajoo kana on goona jechuudha. Achi booda akkuma agartan double tap kajoo asirratti ni agartanii. Yeroo akkanatti seentan jechuudha. Asumaan add action kajoo kana tuqxanii ergasii utilities kajoo kana tuquu dandeessan. Kana keessaayis kan feetan filachuu dandeessanii. Amma mee tokkuma irratti haa isin garsiisu. Kanaaf utilities kajoo kana keessa seeneetiin isin garsiisa. Flashlight kajoo kanaan tuqa jechuudha. Kana yeroon tuqu gama duubaatiin yoon taraa 2 tuqa jechuudha. Flashlightiin haa ibsa yookiin immoo ifaan haa ibsa jechuudha. Fedhuu iskiriinii off ta'a, fedhuu iskiriinii on ta'a jechuudha kabajamtoota hordoftoota. Kanaaf mee haa isin garsiisu viidiyoo itti aantan keessatti. Kanaaf gaa kabajamtoota hordoftoota keenya mee haa isin mirkaneessu. Akkuma agartan kana kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf gaa haala kanaan itti fayyadamna jechuudha isa kana. Akkasuma faayidaawwan appilikeeshina kanaa keessa jechuudha. Double tap ni qaba, triple tap ni qaba jechuudha. Triple tap jechuun taraa 3 tuquudha jechuudha kabajamtoota hordoftoota waan biraatii miti. Kanaaf taraa 3 tuqxee iskiriinshoot godhuu dandeessaa jechuudha. Mee kanas haa isin garsiisu. Kan iskiriinshootiitis akkanuma. Akkuma ijaan agartan kana kabajamtoota hordoftoota keenya. Iskiriinshoot godhe jechuudha. Mee haa ilaallu. Akkuma ijaan agartan kana jechuudha. Kanaaf gaa kabajamtoota hordoftoota haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan jechuudha appilikeeshina kana. Appilikeeshina kun baay'ee akka nama barbaachisu isin gammachiisee isinillee irraa fayyadamtan abdii guddaa qabna waan ta'eef viidiyoo kanaaf laayikii kannaa isin jenna. Akkasuma chaanala kana haaree taanaan subscribe godhaa. Viidiyoowwan akkanaa barbaachisoo kan moobaayilii teessanii fi kompiitaraa fi akkasuma konnekshinaa adda addaatiin wal qabatu argachuudhaaf jechuu kabajamtoota hordoftoota. Egaa erga hamma jennee viidiyoon har'aatis asirratti haa nu dhaabbatu jecha hamma viidiyoowwan barbaachisoo akkanaatiin wal agarrutti nagaa Rabbii keessa jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.